dubartoota qofaa hanjiru jechuudha. Dubartootuma hanjiru. Obboleettiin immoo kunoo si maraachaa jirti. Baaduu waan goonu wallaalle jechuudha. Naobsi al tokko bilbila tokko bilbilee dhufa naobsi. Naannoo kamii naan jettee? Naannoo kamii bakki isin jirtan? Bakki nuti jirru Abu Dhabi moolii bira jirra. Abu Dhabi amma mucayyoon isheen diirama obsii jedhamtu tokko nu bira geessee jirti. Mucayyoon tokko diirama liigii irratti lakkoofsa koo fudhattee isheen nu bira geessee jirti. Amma mee dhiira tokko yoo naa mijatee hin dubbisaa. Yoo bakka isinirraa fagoo hin jiraanne yoo mijateef tole jedhee yoo dhufe bilbila keenatti kennitee nan ergaa fi yoo isin gargaaruu danda'e akka tasaa yoo isinirraa fagoo hin jiraanne yoo bakka hojii hin jiraanne nama lama yaalee nama lama keessaa inshallah tokko yoo danda'ame hin danda'ama yoo hin danda'amne immoo rabbumaan kadhachaa karaa amma isin jedheen karaa teeleetiin fi karaa poolisiitiin waan ta'u irratti ilaaltu jechuudha. Amma ati yoo dandeesse as keessaa hin ba'ini. Hamma dandeenyetti ijoollee Dubaay jiran amma as keessa amma kanan fedhu Oromoo nama meeqa jira nama 310 jira as keessa dhiira naannoo Abu Dhabii jirtan naannoo Abu Dhabii jettee miti masi Abu Dhabii jirtan namoota dhiira Abu Dhabii jirtan namoonni iqaamaa qabdan yookiin immoo ID qabdan yoo jiraattan gastii naa ergaa please dafa gastii naa ergaa dhiira qofa midhaan naatiin faan jiranii simbir isaan hundumtuu bakka hojii jiru ijoolleen hundumtuu inni tokkoof milkeessaa fa'aa jira ture inni immoo Dubaay deebi har'a bakka duraan ijoolleen qee jiru har'a nam tokko hin jiru qee unuma durboorti bicha ishee obboleettii qabuudha amni ugaa waaqa ofuu akka tokko bu'atti. Caaltuun immoo adaadhaan immoo laashoftee gaggabdee jechuudha laashoftee isheen immoo adaadhaan immoo dandeessee deemtee deemaa jirtu. Amma obboleetti naa eegaa isin achitti warra achi jirtan fooze warra achi jirtan obboleetti fi adaadhaa achitti naa eegaa bilbilli na jalaa kaafamaa hin jiru bakka hojii jiran ijoolleen khalas bilbilli na jalaa kaafamaa hin jiru bilbila nama amma rabbi sin dandeesse obboleetti naa eegaa khalas obboleetti naa eegaa achitti obboleetti naa eegaa dhiira naannoo Abu Dhabii please share godhaa ijoollee. Dhiira naannoo Abu Dhabii jiru nama iqaamaa qabu dhiira tokko please as keessaa gastii naa ergaa warri kaa hin ergina nam tokko hin galchu as jala as keessa dhiira miira keessa nan galchina gaa dhiira gannii koo mana kee dhufee ture sila na galchi jennaan na galchuu diddee gannii ooroo na galchisiin jetteen ture na galchuu diddee mana kee dhufeen akkaawuntii dhiira naannoo Abu Dhabii jiru qofa fedhaam naannoo Abu Dhabii dhiira tokko nama iqaamaa qabu yookiin nama ID qabu dhiira tokko qofa. Mee waa tokko siniin jedhee too bahuu dabareen alaatti dhiifamu. Yeroo tokko qofa bichaa. Ganni koo ayyee. Lakkoofsa adaada sanaaf laadha ani amma nan erga nama nan erga ijoollee nan erga Abu Dhabii erga ta'anii ijoollee Abu Dhabii jiran nan erga lakkoofsa adaada sanaaf alaatti dandeessanii. Kunoo meetii kunoo ganni koo si jala meetii qulqulluu waliin lakkoofsa koo sirii kan erga naannoo jandira kun tokko jira ani biran jira kunoo ana mana madaamillee deemee abe ana jechuudha. Maatii kasi jala jirtu kana fooloo godhi itti naaf maatii kaayyoo maatii ganni koo. Qoomee simuuti qabadha sararratti dubbadha. Maatiidha meetiidha. Maatii kaayyoo. Ayyee obboleessa lakkoofsa obboleettii qabdaa biteeti lakkoofsa adaadhaadha. Maali wal bira jiran qabaman jiran isaan bira jiraman. Afachu micayyoon argamteerti qabanii jiran kan jiran inni guban argamne micayyoon isuma dhugaanatti mimiyama. Ani akkuma beeku obboleettii qabne malee tola akka beeku. Maatii dhiifama ganni koo dhiifama namni beetii fuuchuu deeme laloo jechuun maatii kaayyoo kan si jala jirtu kana gastiirra isheetu dhaqee mana maadaa miitii dhabe maal jette maadaa miitii bilbilee dhaqee gaafa manaa fuuchuu dhaquu yoo intalli mana jiraatte qulfii alatti hin argattu jetteen yoo intalli gibbii dhaabaate qulfii alatti argatta qulfii sana baniitu gibbii keessa galii mana keessa barbaadi jetteen gaafa dhattu intalli kun gibbiidha ala qulfii argattee banteetu gibbii seentee mana keessa intala barbaaddee dhabde gaafa kaameeraa lalan intalli mana keessaa akka baate kaameeraan ni mul'isa gibbii keessaa ba'uun ishee immoo wabiin maalidha qulfii
lafa keessee deemuu ishee gibbiidha akka baatee beeksisaa jedhan. Kanaafuu maatii jechuun laloo intala sila beetii fuuchuu deemte nama jedhan keessaa maatii yoo dandeessi bilbila wal jijjiiraati. Amma laal wanni ta'uu qabu isinitti ni ba'a. Abu Daawudhaa miti iddoon ishiin jirtu. Abu Daabii nu bira jirti namni. Bakka nu amma wanni goonuu embaasii Abu Daabiitti dawwalla. Embaasii Abu Daabiitti dawwallee embaasii Abu Daabiitti himna. Mucayyoon tun mana maadaamiif hojjetti. Waraqaan ishee hin jira. Embaasiitti erga himanneen booda poolisiidhaan akka nu sakattaa'u. Biltee achi geessanii achi geenye kunoo fidnee dhufu. Kunoo fooziin adaadaa fi obboleettii beetii bira jirti foozeen gasteera jirtu kun. Achi dhaqanii intala manaa dhaban maadaamii bira dhaban. Jesus name. Boontuun meerre eenyudha boontuun? Boontu kottu boontu ko. Kottu seeni. Hundee maaf wal maktan ijoollee. Intala kana namni beeku yoo jiraattan natti himaa. Khalaas amma viidiyoo komantii waan hin taane barreessa. Boontu maaltu jira wanta haaraan? Dhugaa waaqa wanti haaraan illee akkuma dhageessinaa dhaga'ee hedduu rifadhe beektaa keessi koo gadde dubbachuullee kunoo boontuun immoo dhaggeeffadhaa jiru. Boontuun immoo intala beetii fuuchuu dhatteetti dawwalaa turte. Laluu jedhamti yookiin immoo faasikaa jedhamti. Isheetti dawwattee dhabne jedhaa jiru ijoollee. Maal jettanree kana caal? Maal jettanishi? Hedduu rifadhe dubbachuullee seene ture beektaa keessumatti qabatee tuufan callisee qaatan nagee beektee achi gahee dhabee waan godhu wallaallettee mucayyoon illee hedduu rifadhe kana keessa jirti beektaa. Bakka warroota achi keessa Abu Daabii jiran sanatti nu bilbilamee akka barbaadamtu. Akka ishee barbaadan ishee mucayyoonni waraqaa qabdu keessumaa kan ta'an irra bu'uu dandeessi namoonni itti dhiyaatan keessaa naasofsiisnee walitti himnee too akka namni waraqaa qabuu barbaadu. Okay, komantiin barreessinaa jiran. Suuraa isheerra kaa'aa qoyyaa dhiifama. Amma anillee amma sodaadhee jira jechuun intalli yoo dhabamtee wanti isheen jettee sana dhattee waan tokko immoo boontu maalan sodaadhee beektaa intalli sila hospitaala galchina jettee suni dhugaadha moo akkamii? Isheen eessatti jeessa bakki isheen jirtu eessa jiraate intalli suuraan hin beeku. Kunoo beetii bira jirraa hospitaala galchinee gaafa wayyooftu sagalee ishee siin dhageessisa jettee buute jedhan mana wayii seente. Keessaa fuutee galchite intalittiin eenyu duraa wal bira hojjetan immoo akkamitti beekan wal bira hojjechuu isaanii. Anuu naan galle ka isa ka. Akkas taanaan mucayyoon sun nu barbaadamtee jechuudha. Hospitaala isheen galteetti. Mucayyoo sana nu barbaadaa jedhee kunoo suuraa ishee asitti baasnaan namni beeku hin jiru. Gurba namni wayii nan beeka jedhee kottu gastiiseen jennaan baqate. Mucayyoo. Rabbi lubbuu namatti qofaan hin jira. Boontuu shawaa. Bakkeetti argitee galchiteetti ta'uu Sumee shawaa. Kosseen sumee shawaa. Kosseen hime. Gastii isinii jijjiira wayyaa. Jalaan bu'aa galchi. Eshi bu'i. Kosseen sumee shawaa. Sumee shawaa kosseen. Komantii biraa hin barreessinaa jedhana rabbii jedhaati. Sumee shawaa kosseen. Madara uummanni Dubaayee keessa jirtan iyyaayee dabarsa sagalee kana. Kunoo Biniyaas hojjetti jette Foozeen gastiirra jirtu kuni dhaggeeffadha. Foozeen gastiirra jirtu kuni obboleettiin ishee fi mucaan adaadaa ishee wajjin jirani kunu. Foozee walisoo kan jedhamtu kun. Laliin illee achii kaatee tudhattee beetii fuuchuu dhattee dhabde maal goona ishee. Nuyyoo akkanumatti sila isa silaan jedha bakka maatii kaayyoo kan jettu viidiyoo nu agarsiistee bantee akkaataa. Kana bakka mucayyoo bira ga'anii kunoo fidanii dhufaa jiru jennaan gammannee dhiisne ammayyuu kun uummanni Dubaayee keessa jiru hadaraa iyyee dabarsee mucayyoon kun poolisiitiin nuufaa to'atamtu nuufaa barbaadamtu hadara. Fooziyaan dubbachuu hin dandeessu bira wareessarti ishee mana martiimi. Mana jettee. Maar isheen sittimteetti isaa akka isheen filan kaafne illee akka ishee mana madaamiin jirredde. Kunoo intalli kunoo warri fuuchuu dhaqan dhabanii. Boonii gastii argadhu. Boonii gastii argadhu foozii koo siin buusaa dhiifama. Foozii siin buusaa dhiifama. Natiin jira. Boonii gastii argadhu. Boonii gastii argadhu. Boonii amma naqash jedhaa turtee gastii argadhu.
Boonii nagalchi jedhaa turtee gastiin erganne. Gastiin erganne boonii nagalchi jedhaa turtee gastiin erganne. Foozii maa buute? Maa buute foozii atillee deebi'i. Foozii atillee gadi hin bu'iin kottu deebi'i. Eenyu ol baase mi'am? Booni kottu seeni. Foozii atillee waan jiru nu barsiifta waan ta'eedhaaf hin ba'iin as jala. Maal jette booni? Neetworkiin ishee hin dalagu booniin nagalchi jetti malee neetworkiin ishee sirriitti hin hojjetu. Isheen bira. Booniin nagalchi jetti malee neetworkiin ishee sirriitti hin hojjetu. Isheen bira erti. Nagalchi jettee maafa nagalchi akkasiin jette naan galleenu. Fooziyaan aadaa bituu isheetu information nagaa qaba sirrii. Isheen hin qabdi. Booni neetworkiin kee dalagu neetworkii kee sirreeffadhu. Neetworkii kee sirreeffadhu booni. Neetworkii kee sirreeffadhu booni. Booni ati neetworkii kee sirreeffadhu. Warri kaan immoo du'aayidhuma godhaaf intalli kun akka argamtuuf. Kameraa dabalataan siifuu boontuu shawaa. Boontuu shawaa namni beektan. Namni boontuu shawaa beektan please share godhaa fi laayivii kana. Boontuu shawaa namni beektan. Namni boontuu shawaa beektan yoo jiraattan share godhaa fi laayivii kana. Boontuu shawaa namni beektan yoo as jala jiraattan laayivii kana share godhaa fi haa dhuftu. Intala sila mana namaa seentee ana bira jirti hospitaala galchinee jirra. Intalli jette sun. Boontuun kun yookiin imeelii wanta adda of jalaan qabdu yookiin imeelii Instagiraamii Hin jiru. Laala ishee akka gootu bilbila lama qabda farqa yookiin immoo akka gootu deemee fooloo ishee yoo qabaatu iskiriinshoot godhiitii maqaa ishee wajjin jechuudha. Kaza akka suura mucayyoo kanaan maxxansi ijoolleen deeman sarchi godhanii irratti sheeriyaa godhanii illee argachuu hin dandeenya mantala kana. Boontuu shawaa piroofaayilii ishee sin garsiisu sin garsiisa. Hin cufa ka amma kanaaf handi laayivii kana cufa yoonas yoo piroofaayilii tiiktookii asirratti ol baasanii. Kunuuna piroofaayiliin ishee intalli kanadha. Fooloo walirraa hin qabnu malee intalli kanadha. Ani kanan jedhu mucayyoon sun hospitaala gashinee hospitaala bira jirra jettu kuni boontuu shawaa akkanatti ilaa suuraa kana argitanii intala kana namni beektan. Suuraa kanaa fi maqaa fi. Ay namni sarchi gochuun hin barbaachisu bar nama beekutu barbaachisa nama fooloo irraa qabu qofa barbaachisa malee isin screenshot gootanii yoo barbaadan faayidaa hin qabu. Faayidaa hin qabu. Intala kana namni beektan yoo jiraattan namni intala kana beeku yoo jiraate sheerii itti godhaa laayivii kana. Laayivii kana sheerii itti godhaa intala kana namni beektan yoo jiraattan. Please. Namni hin beekne rakkoo hin qabu sarchi yoo gootanii hidhattanii barbaadan illee faayidaa hin qabaatu. Faayidaa hin qabaatu yoo hidhattanii sarchi gootan illee faayidaa hin qabaatu. Waan ofii qottu seenimee intala kana namni beektan yoo jiraattan. Sarchi gochuun keessan faayidaa hin qabu hidhattanii maaliif walirraa hin qabdan yoo ta'e walirraa qabaachuu qabdu. Yoo walirraa hin qabne sheer itti gochuu hin dandeessan. Ergaa
waan dandeessan karaa poolisiitiin illee ta'u karaa teeleetiin illee ta'u bakka isiin jirtu lookeeshinii isiin jirtu amma lookeeshinii isii argisiisuu danda'a bilbilli isii waan ta'eedhaaf ilaala kunoo si erge bilbila ishii dhaqi ilaali kottu waan irra geesse immoo kottu natti himi gaafa dhuftu waa tokko wal darbadhu akkan si arguuf. Ishi bakka rakkoon qabamu manni siif godheetanii ilaalchisa rakkoon qabu. Ayyee ani osoo misii nyaatiin sa'aatii 3 dabarsee jira. Mee yoo danda'ame misiin laa nyaadhu akkasuma ta'a isin illee warras jirtan. Foozii kottu deebi'i foozee kottu deebi'i gastiirra taa'i. Ani keessuma jira bara. Dhuftee deebitee? Ayiwaa dee'a amma reef deebite kasila buutee turte bara. Maa baate? Amma lalooti dawwaltanii? Laloonni bira jirti bara. Dhabdee dhuftee. Eenyutu bira dhaqeeree? Laloo fa'aa mana dhabnee ani dhabanii dhufanii. Amma maalirra geessarree? Barbaadutti jiru ijoolleen kaan. Itti dubbattaa? Okay. Laloo fidime. Ishi. Bakka boo'ichaa sana hin dhaqin bakka boo'ichaa sana hin dhaqin ijoolleen as jala jiranii illee rabbashamuu danda'u. Laloo as fidime. Ya Rabbi. Doa godhaafi please warras jala jirtan. Doa godhaafi. Baay'ee rakkoodha biyya ormaa keessatti. Qofaa ofii gadda dhaguu jechuudha. Maqaan isaanii saaqaa. Maal ta'a osoo Finfinnee jiraatte maal qaba? Sakandii keessa bira dhaqqaba sila. Dhugaadha. Maal godhame biyya ormaa keessatti. Saani barbaadee waliin arguudha. Foozee laluu nuu fidi warri kaan mi'uutu godhadhaamee jooka dhiifama. Thank you.